kabajamtootaa fi jaallattoota adda bilisummaa Oromoo baga hundeeffama waggaa 50ffaa isaa nagaan geessanii jenna. Adda bilisummaa Oromoo bu'aa bahii hedduu keessa darbee ijaaramsa isaa 1973 mana dukkanaa keessa darbeen dukkana hedduu ofirraa qolatee waan hedduu bu'aa bahii hedduu of keessa dabarsee yoo nageera. Yoo naga'uu isaatiin immoo namoonni hedduun aarsaa ta'an immoo aarsaan kaffalan gosa hedduu haa ta'u malee irra caalaatti adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 kanatti bu'aa inni buuse daangaa Oromoo sararuun waan barabaraan hin diigamne hin shaaramne kan inni itti dhaabedha. Uummanni Oromoon qabsaa'onni hedduun sababa kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru. Daa'imummaa irraa kaasee eenyuyyuu gaafa dhalate inni baratu gabatee gurraacha yookaan bilaakboordii irratti abaa'oo jedhee barreessuudha. Inni kaan immoo lafarratti barreessuudhaan lafa inni dalagee ammoo waggaa 50ffaa isaa bara 2023 biyya alaatti jechuudha ni kabaja. Uummanni Oromoo gama kamiin iddoo adda addaa jirtan alaaf keessaan jirtan kabaja ayyaana waggaa 50ffaa hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo waliin kabaja bakka jirtanitti abaa'oo bira dhaabbadhaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Waraana keessanis jabeeffadhaa. Oromoota,